Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan ordoto daawwattoota taqiyya bakkum jirtanitti nageenya keenya san biraa goosni caa egaa aras walitti deebina jira araan tana maal dhageessee warri jettan warri gartee komantii jalatti yaada hedduu oodachaa jirtan asumaan hedduu galatamaa isin caa egaa araan tana deebiitiin firoo mogaa jiraachuu maaliif firoo mogaa artee kan jettan ta'ee akkuma viidiyoo kaleessa isin gadhiisee ture firoon gaana mana caalaa gartee raajuu faa waliin jiraachaa ture jechuun ifan anillee isaan biraa deemee jechuudha akka ammaatti jechuun ammallee waluma bira jiran jechuudha walirraa fageenya akkasitti wanta jaanii wal quban qaban bileessa mara akkasitti walirraa hin fagaanne jechuudha walumaan jiranii walumaan jiran jeetiin quba qabaa bukkuma takkatiin quba qabaa waan ta'eef bira dhufee deebi'eema wamaan tana edee jechuudha yeroo nifi viidiyoo irratti yeroo gaafadhu akkana bootota kana wal quban qabnu waan san keessaa beetiin jira jee naaf ibsise irratti jechuudha akkuma isin viidiyoo argitan. Wanti isin jechuu barbaadu asirratti haala ammaan tana biyya tana keessa jiru wal qabatee xiqqoo namoonni ammaan kophaati osoo deemuutti jiraachuu osoo hin taane namoota hedduun duuba jira. Wanti nan gartee yaanii deemuu jiruu fi xiqqoo sababa gartee mashaakila keessatti yaanii amma yeroo ammaan tanaa kana jechuun yaanii deemaa jiruuf nama hedduu taanee deemuun bakka barbaachisaa miti sababa saniitiif bakkuma gartee xiyyeeffannaan bakkuma isaan jiran san qofa baree isaanii wajjin namoota gartee na waliin jiru wajjin mootummaa furneetti dhaquudhaaf jechuun kan deemaa jirru illee komantii yaadni keessan illee gartee yaaduma nuti jirru hedduu galatamaa isaanii jaa warri gartee ammaan tana aanee mana ni beekaa jettan aanee jechuun nuti miidiyaa kana gubbatti waliin hordofnu aanee immoo jechuun kisa akka dabree waluma beeknaa malee an mana isaan beeku aanee immoo ni aanee firoon jechuudha hedduu mana isaatiillee beekanii wal beekanii saniif gartee amma firoodhaan akka achi nageessu jechuudha. Gaba cukup firat DBS jira, bro. Ewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuta fida tuta salitu jira jirtu sini jechala. Ana hadufu gaman manu main sinjetu berbeda. Namoota jechuudha aanin mana raajuni beekaa jetanii akkasitti bakka isa gaafachuu jirtu yoo jiraatu ta'e isa bakka aanee sanii iddoo takka wal beenaani jechuudha siigalee wal beenaani garuutu amma hanka akkuma isin jette viidiyoo dabareetti ani amma isaanii bakka nama iddoo jina kophaan jiraachuu jira bakka jireenya bakka haajimata kaafin kana kophaa bee jiraachuu jira isaanii wajjin amma hariiroo gosti jira sin qabu jechuun barbaade aanee hedduu takka siigalee wal beenaani namoota kaniif aaneen isa bira dhaqu jira feetanii jiraachuu yoo jirtu taate asuma jiratti koomantii jiratti nu haadha ammallee jechuun yaada dabalataa nama birootiin akkas inni wal quba qabu jira akkasii ni jiranatti fakkaatu inni yoo habee kutee jechuudha saad aanee akkanatti wal quba qabanii maal jenna dhufee bakka yoo wal quba qaban ta'e aanee mana isaanii beekaa seera jechuun mana isaa amma deemee yoo dhufee akkamirraa akka jiran raajuun maalirratti akka jedhame maalmaa kana jechuudha ni gaafanna jeetii yaada jechuudha maaliif ammaan tana kaleessa gizeen akka naan jibooda raqamni dureen kaisaa kaniin qabuleen dhaamaadha jaa hin dalagu الناس نقول أكسم مالي وأنا جايبنا تجورا فايولين يجوا جارتين راجورا إيسا كوكتسين بينه تلفوني شيء عام جا من درين جرو نمطون جدين كابوس كمان جرين جا كمان بكا سنة كسي بيكون دن دنيا سنة كده رقمي سال تجورا ماري جا garuutu mashkuula waan godheef hin beekne inni immoo isiin kana kuttisiin agarree gammanumaanuu ijoollee isaaniitti illee agarree haala akkamii keessa akka jiraatan hin beekne nama kana kanumatti maalirra jiran osoo hin jenne kanumatti ijoollee haadha ilmootii ishiinis karaa kam akka kutte hin beekne namni kun akkanumatti jechuun wallaahi barbaachisaa miti muushaan qofa ta'e osoo hin taane namni hedduun jechuudha biyyi tun biyya namaa keessa jiranii haadhaa fi ilmoon akkanumatti abbaa wajjin gargar ba'anii maal ta'uu kun barbaachisaa miti saniifuu jechuudha ammaan tana ishii sanillee gaaddisee maalirra jaan kanallee jechuudha bakka mana isaanii namootan warra olaas gaggalanii deemi gaafadhu haala kamirra akka jiranii maal keessa akka jiran nama kana isaanii dabarsisuu akka biyyeetiin dawwalee gaafadhee information isaanii jechuudha namni sun eeguutti hin jira malee amma ganaan agarinaan jee saniifuu yoon fiifee jechuun kaniif dhaban taasislee aanni biree jechuudha boru dhaqee gaafadhee jechuudha isin galee miti waan kana ergitanya akka ta'u isa gaafadhee san booda deemnee akkuma fedhe ta'u nama tokko beekee yooni fi kaniif isaan humnaan deemtes humna dabalataa isaan caalaa jechuudha qabannee isaan bira dheenyee akka isaan beekanitti ni baafne jechuudha. Siigalee rakkoon inni wanni inni seenee san yoo immoo gochii badiin karaa kasaatiin yoo fatootees dhiifama gaafannee namni kun biyya namaa keessa jira jaalaan jiraata malee humnaa fi dirqii maal kun wanni jaamata kan jiru siigalee
Kanaafuu jechuudha haadha ilmootii fi ijoolleen bakka isaan akka kutan isin agarree hin dhageenyes waa'ee isaanii jechuudha. Kanaafuu dirqama duraan dursee jechuudha raajuun akka isaan hidhanis dhageenyee jirra. Dheenya haadhaa fi ilmoo sanis waliin barbaannee baafnee raajis ni baafna jeetumaa jaala kama ta'a hiyyetti isin galee isinis gamanumaanuu viidiyoo tana shirshee godhaatiin namni hedduu biraan gaadhaa waan akkana kunuutee akka jiru namni hedduu biraan gaa biyya namaa keessa jira dhageessaa namni hedduu isin galee wallaahi isin jaa Oromoo biyya amma Yaman keessa warroottan quba qabdanii jiraatan yaa'iitu jira rakkoo garagaraa jira amma tan isin galee sababa walii gaaraa jechuudha yaa'ii armoorii kaaseef as keessa jechuudha bakka hedduu takka roorrootu wallaahi nurra deemu jira. Warroottan haadhaa fi ilmoo jaartii as keessaa ilmoo jaartii hunda garaa qabdu maajjee biraa qabanii dalagarraa baasan jechuudha. Adan bishaan baara xarafanni beekanii achi darbanii jira. Akkasuma namni asirraa dhaabbatee nurraa dubbatee akkana hunoo lammiin teenya akkana jirtu rakkoo gurguddoo keessa jira wallaahi warri Yaman galee miti. Sababa rakkoo warri gaaraatti kaasee jecha jechuudha. Yamanii achitti maarree godhanii hawaala sirraa buusanii maarreedhaa jaanii hedduu takkaasoo jiran. Araboonni dureen jechuudha jaalanuuf qabu. Fooqarraas isin jee maal jeenu kabajullee wallaahi amma kabajaa san dhiisee jechuudha. Hatta makiinaa dureen nurraamee san nutti ofii galanii fi duraamee namalee isin galee waan jamaatii miti. Saadugaadha. Asumaanuu isinillee du'aayii isin godhaa warri Yaman eegaa haala amma jiru kana keessarraa kan ka'e yoo inni fi amma yaa'ii goonaa kan inni taate si jammar namni tokko waan takka amma yoo akkanuma deemtee jechuudha isaan bira deemtee kaniifi isaan ijoollotee takka waan kanaa Oromoo ijoollotee bakka harkaatti godhaa zannaataa jechuudha sigareemti fuula akkana garagalanii sulaalanii dubbii teetiin fudhatan sigaree kanaafuu yoo amma yaa'ii goote rakkoo guddoo sirra gaggeessan malee formaatni isaan fidanii jiru jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kan namni ol dhagee waliin deemuun hedduu takka namni kabajaadhaa waliin deemuun barbaachisaadha. Osoo lolaan hin taane jaalalumaan gaafannee jechuudha wanni kun haala ammaa kanaa jiru qabatee hin barbaachisu yaa'in sigalee yoo yaa'ii taates numa goona yaa'ii yoo ta'e. Yoo fakkeenya jaalalaan nama tokko humnarra jaalalaa caala sigalee ilmi namaa hundinuu baay'ee sagalee dhalate waan sodaatu humna akka isaanirra guddaa rabbi isaanirra hojjeta maarree kan hin ta'u. Garuu jaalalumayyoo baasan bareedaadha ni gaafanna jaalayyoo hojjetan taate dirqiidhaan ni baafna viidiyoo itti aan turre maaliin akka dhufu walumaan harkuteenya maaliif yoo jettanii aanni biranii dhagaa akka inni haasoo waliin akkasii maal akka qabu ta'u gaafadhee dhaqee jechuu barbaannee ni baasa jeetii yaada. Mush namootan biraa maal osoo ta'in askarii maal kanaas gartee yoo nu fudhatamu hojjetee namootan gurguddaa jira as keessa isin galee miti warroottan bakka bu'aa Oromoodha. Isaan wajjin dhaqee itti geessee ni baasaa jeetii yaada jechuun inshaallah. Saniifuu maalli beetanii warroottan bakka akka nama takkaatti isaafis yaadanii waan akkanaa baasaa jettanii hedduu takka wallaahi galatoomaadha. Anillee sabummaa isaa jalatti akka jettanii dhufeen itti himee haasoo isaarraa quban qabu ture garuu ta'u ammaan tana gaafadhee jechuudha waan kana halitti ni baafne inshaallah jeetii yaada. Duraan dursee maaliin isin jechuu barbaada namoonni tokko gizeen fi ammaan tana asiin yaa'ii karaa kanaan kaasee karaa naanis kaasee namoota amma haala as keessa jiru kana rakkoo guguddoo jira nurraa baa as keessaa fa'aa maal fa'aa jechuu jiran isin galee miti. Kanaafuu jechuudha wallaahi yaa'iin amma keessatti hin barbaachistu dheeneetuma gaafannee hajjida yoo ta'es dheenee humnaan baafnaa jechuudha. Isinis kanumaafuu nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa akka nama takkaatti gizee isin hin jennu koomentii keessanis laalu jirraa bakka laalee dhufeenatti himee jira saniifuu koomentiin jajjabeessaa viidiyoo kana ishee goolaan hedduu biraan gaadhaa rakkoo as keessa jirtus walumaan warri as keessa jiru beekaa warroottan suutis kala geessanii jira wallaahi rakkoo hedduu jira as keessa haala ammaa kanaa wajjin yaa'iin hin barbaachistu jaalalaan gaafanneeti kabajaan jechuudha nama kana abbaa ilmootii haadha warrarraa fagaachuus hin danda'u hidhanii akkana rakkoo gama kamii maaliif akka ta'es gaafannee bakka sanbooda waan irra geenye isinitti himna jeetii yaada gamanumaan ummaan tana sa'aat yaada dabalataa akka qabaattee isinitti haayimu gama kiyyaan inshaallah boruuf akkas dhaqeetiin gaafadhaa jeetiin yaada. Okay, asumaanuu atilleen firoo yaani obboleessa kiyya hedduu galatoomees jechuu barbaada. Maaliifi anamma asirratti yaani koomentii yeroo isaan naa barreessan viidiyoo aanin gadhiise ilaaleetiin ture. Mana akka inni jirutti amma dhaqeetiin achi duratti akka waan ulaa dura waa godhanii ogaa achi dhaqee ulaa qabachuu hin dandeenye bakka akkas jira beekteen. Nuti ammaan tana fakkeenyaaf humnaan osoo ta'e jechuudha yeroo guyyaa takkaaf lama nuti hin fudhatu. Maaliif bakka inni jiru barraan dheenee fuuna garuu sa'a tana keessatti maalii wal qabatee amma sanuma asitti jechuudha sababa haala biyya tana keessa yeroo namoonni gartee miidiyaa fayyadamu jirtan dhageessan jechuudha akkuma firoon isin himee ture.
sababa kana wal qabatee nuti kana keessatti gartee yoo khayyaa'ii goonu ta'e uummanni sanii wal qabsiisee dhumaan nutillee gartee waan biraa keessa nu galchaa yaada jaamuu fi gama gartee qaama namoota gartee ndoo guddaan biraa dubbisnee namni kun badii takka malee yakkamu jira yaani maatii sarraa biyee jechuun isaan hundaa walumaa dhabamsiisanii ukkaamsanii jiraatu jira jennee rakkoo tana hunda ibsinee fi isin bakka isaan jiran qofa baraaratiiti san booda nuti itti dhaqaa yaanii isaan illee dubbatanii jiran jechuudha obboleeyyan keenya galatoomanii sanin jechuu barbaadaa wanti jechuu barbaadu lama farratti amaan tana aaneedhas jechuudha eefa mana san akkasii beeku ta'ee wanni guddaan nuti dheenee seenuu san taane mana san aaneedhaa wajjin bakkuma isaan jiran san qofa barree san booda qaama mootummaatiinis taanaan deemudha jechuudha san booda dheenee akka barbaachisaa ta'een karaa seeraatiin karaa nagaati yoo isaan kan didantee akka isaan beekanitti nutis jechuun yaani duraan viidiyoo harkaan turree quban qabnu jechuudha dila isaan akkanatti dila kana hundarratti hojjetan amma booda immoo arginee jira waan ta'eef nuti kamoggaa jiru waan dandeenyuun inshallah obboleeyyan keenya ni baasna jechuudha isallee istines warri komansiidhaan jijjiibisaa jirtan hedduu galatamaan isin ja'a sanuma jechuu barbaadaa daawwattoota warri gartee akka isin nu eeguu jirtan nin beeka saniif yaada keenya jechuudha yaada keenya isiniif dabarsinee firoonis na waliin ta'ee inshallah namoota hedduu jira qawaayee kanarratti gartee dhimmi raajuutii fi akkasuma faayoo jechuudha isaan viidiyoo yeroo ni fi argan quuqamni obbolummaa itti dhagahamee gartee yaani hedduu takka wanta jaan hedduu jira jechuudha maaliif ammoo heddumaannee hojii deemuun amma keessatti rakkoodha magaalaa tana keessatti jechuudha sababa kanaatiif aan kophaa deemee tuman namoota hanga takkaan jechuudha mana baree sanboodha isaanii wajjin kan dheenu ta'a inshallah viidiyoo lammaffaa irratti maal akka geenye kan waliin arginu ta'a sanuun jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.